keenya yookaan harmeelee teenya yookaan alii teenya walla gara dhumaa jirtuuf isaanirraaf sagalee ta'uuf arraan tana achirraa odeeffannoo takka waan qabnu jira isiisa walii qulqulleeffannaa jechuudha. Ajandaan lammaffaa waa'ee walgahii Adaamaa wannatti godhame walgahii bilxiqinnaa aangawoonni gurguddaan irratti argaman isaallee irra waa xuxxuune jechuudha. So kanaafuu mee viidiyoo kana sheer walii godha daqiiqaa takka lama Usmaayyoo Muusaa Rabbi rahmataa godhuu fi sirbuma Usmaayyoo Muusaa kanaanii khara sagantaa keenya dabarra osoo dabarre daqiiqaa takka lama nu obsa sa'aan deemee jira naagala. Namoonni simbiraan saalkaniiti gaa sabtiidha guyyaan dalagaa waan jirtu sahu ni tatteessanii. So kanaafuu sheer godhadha dhumaatii walla gara deemaa jirtuu fi waa'ee Adaamaa kanarra ajandaa lamaan kana gabaabsee isinii dubbadha. So kanaafuu dhiyaadhaan isinii jaachuu ammaaf. Suma amal manibsu falmata lakisu haqa keenya falmanna haqa namaan barbaannu yoyya baga nagaan dhuftanii anaa dhufu arraan tana maalii fi dhumaatiin iddoo takkatti bakka takkatti Wallagga keessa namni 59 akkamitti du'uu danda'e maaliif wanni kun ta'uu danda'e waan jettu jira. Ta duraan dura mee seenaa takka xiqqoo waa'ee Wallagga irraa dubbanna. Wallagga eenyu ka jedhu mootummoonni dhufaa dabra ummata Wallagga obboloowwan keenya Wallagga akkamiin ilaalanii kajettuun seenaa xiqqoo takka osoo waa'ee odeeffannoo waan amma deemaa jiru namoota ammaan tana dhumanii fi waan lola amma deemaa jirutti osoo hin dabarre seenaa xiqqoo takkaan duubatti isin deebisa. Seenaan tuni waa'ee ummanni keenya Wallagga haala kamiin ilaalama maaltu ture waan jetturran xiqqoo akka duubatti isin deebisa jechuudha. Erga salaalle rakkina deemaa jiru irraa dubbanne jechuudha. Viidiyoo hagaan danda'u gabaabsuu fi yaalii godha osoo irra deddeebine jechuudha. Ta dura Minilik Wallagga akkamiin ilaalu ture? Minilik maal jechaa ture? Akkuma naannoo biraa cabsetti akkuma Arsitti duule akkuma Hararii duuletti Wallaggattis gaafa duulu maal jechaa ture ummata Wallaggaa kanaan Minilik Wallagga osoo gurgurree fixneehu Wallaggaa tan osoo yoo gurgurree fixne malee biyya akka nuti feenu Itoophiyaa feenu jaaruu hin dandeenyu jee Minilik dhaaddachaa ture. Yoo Wallagga gurgurree fixne malee Itoophiyaa akka nuti feenu jaarrachuu hin dandeenyu jee Minilik dhaaddachaa ture. Itti aana eenyu dhufa Haile Sillaasee dhufe jechuudha. Haile Sillaaseen maal joote nuti Itoophiyaa akka feenu jaaruudhaaf dura ummata Wallaggaa kana akka isaan jiilan ummata dura fannisuu qabnaa kajees Haile Sillaasee jechuudha. Magaalattis baadiyyattis ummata dura fannifnee ummata kana akka isaan jiilan akka isaan sabboonummaa Oromoo maqaan kaafne goona namni jee tokko Haile Sillaasee jechuudha. Itti aansee Mallasii dhufe Mallasoo maal kan je'ute Wallaggaaf aspaaltii naquun akka nama Onaagirraa kophee xaraguutii jedhe. Intoo Wallaggaaf aspaaltii neenu jechuudha. Akka malee roorrifamaa jira naannoon kun hin mul'atu malee nutti mul'atu malee roorra hamtuu irra jira. Abiyyi erga Mallasitti aanee dhufe maal jedhe yoon ani Wallagga dhaqe achitti najjeesa yoo najjeesan booda Oromoo wal fixaa
oromoon gandaa fi kutaa wal fixii jeetiin dheenee je abiy laalame waan roorroo wallagga irratti deemaa jirtu asirra arguu dandeessan ummanni wallaggaa ummata sabboona ummata goota qabu lafti isii badhaatu lafa bunaa lafa magariisa lafa magarsitu baadiyyaan isii ummata sabboonaadha sinigale so kanaaf arraan tana nuti ilmaan oromoo wallagga irraa gurra cufachuu hin dandeenyu gonkumaahu gurra irraa cufachuu hin dandeenyu saayidii qabachuu hin dandeenyu obbolowwan keenya achi dhumaa jiru bakki gaafa agaazii gaafa lolli qeerroo akkasi finiine sanis gaafa wayyaane daawun jennus lafti haadha ilmoo isii ajjeesanii irra taa'ii ja'an wallagga ture jechuudha ummanni kun arsaa xiqqaan kafalle oromoo wajji qabsaawaa jira oromoo wajji wanni takka isaan irraa gad falmatanii jiru jechuudha so duuba ammaan tana khaleefi dheengadda maaltu dhalate wallagga keessatti maaliif wallagga yeroo tanatti target taate amma qabxiin guddoon tana jechuudha maaliif yeroo kanatti amma target taatedha bilxiginnaa maaliif wallagga yeroo kanatti dhawuun isii barbaachise ta duraan dura waan deemaa jirru argaa jirra sochii deemaa jiru sochii biyya keessa socho'amaa jiru laallee argaa jirra attention amma akkana ummanni bilxiginnaa dhiisee dhaabotii abaa'oo fi pabaa'oo fi kaafaa'oo jala akkanatti ori'uun garaa maanu gubaa maa garaa nu bilcheessaa ummanni kun jechuuf arraan tana wallagga irratti mootummaan harka isaatiin bunatti ibidda qabsiise jechuu gaaratti eeysa aanaa anfilloo magaalaa moggitti jechuudha aanaa anfilloo moggitti buna bosona keessa jirutti ibidda qabsiisanii ummatanii dhaamsine jee dirmatullee waliin rasaasan fixan jechuudha kanatti ta'e jechuu amma sinigala maaliif waan kun waan itti yaadame waan itti karoorfame mootummaan torbaan lamatti shaneen achi keessa haxaawa jee kan haxaawin waggaa lama guutuu ummata keenya gidiraa agarsiisaa jira jechuudha ummata keenya hiraarsaa jira jechuudha wallagga keessatti sinigale arraan tana obbolowwan keenya baadiyyaan amma akka kollii ooshii jaamtu baadiyyaa eegaa jaamtu ummanni baqatee kaan gaambeella baqachaa jira kaan magaalaa moggii baqachaa jira jechuudha karaa magaalaa gurguddootti hangan takka shororkaawaa jira ummanni keenya ni beeyna Harargee 1991 yeroo lolli wayyaanee fi abaa'oon akkasii walloltu jireenyi ilma namaa qotee bulaan qabsoo waraanarraa humaa waraanaa wajji hidhatan qabne namni nagaya qotataan daldalataan barsiisaa barataan qotee bulaan keenya hagam takka akka shororkaawu hagam takka jireenyi isaa akka duraa wal dhawu imagine gaa isin laala magaalaa dhaqee soogiddan bitata magaalaa dhaqee sukkaara bitata magaalaa dhaqee zayitiin bitata ifiin oomishatu so rakkoo hamaa rakkoo hadhooytu keessanii jira jechuudha arraan tana obbolowwan keenya wallaggaa maatiileen teenya warri wallaggaa arraan tana rakkoo haganan ja'amne rakkoo hadhooytu argaa jiran jechuudha so kanaaf abiyyin waraana wallaggarra dhaabe command post wallaggarra dhaabe hatattamatti kaasuu qaba oromoon hundi sagalee ta'uuf qabna sagalee takkaan maal waan campaign deemaa jiru gufachiisu osoo hin taane ta duraan duraa command post nu qabu qabachirra nuti command postiin wallaggarratti arraan tana buna ibiddatti qabsiiftanii gubuu osoo hin taane warra shiftaa naannoo amaaraa keessatti ijoollee 10 qabanii 7 irraa ajjeesan ha VOA fi docheveellen dabarse maaliif naannoo sanarra command postiin keenya shiftaa gaara galchoo maaliif dhaqanii qaqqabne warra daa'imman guuree gaaratti galchee qarshii 500 fidaa yoom finne ilmoote sanni jeefna jaanii ajjeesu shiftoota akkanaa kana maaliif yoo mootummaan ka jiraatu taate maa dhaqee naannoo amaaraa sanarra command postii kaayee naannoo amaaraa san maan ganne ummata shiftoota san yoo barbaade moo mootummaan federaala jaan kun oromoo qofarra dhiira moo inni oromoo qofarra dhiira so kanaaf jara keenya dubbiin erga minilikirraa eegalte naannoo wallaggaa
lafa magariisa lafa buna qabdu lafa waa hunda qabdu lafa xaafii magarsitu lafa sabboontota magarsitu sabboontota dila kan nuu kannite wanni akkana gidiraa agarsiisaa jiraniif waan wal dabraa dhufe waan minilikirraa wal dhaalaa dhufe arrallee ummata keenya achitti maqaa shanee ja'uun ummata keenya balleessaa jiran jechuudha kun waan akka malee nama gaddisiisu ka'a minilik nu fixuuf deemaa jira oromoo walii dirmachuu qabna waliin dhaabbachuu qabna garuu simtamii kana madaa tana buqqaasuun yeroon isaa amma immoo asirratti furmaanni maali warra yoo kajattan taate fakkeenyaaf nuti amma waa lama oromoon if qopheessuu qabdi jaalattu jubbitu waa lamaan oromoon if qopheessuu qabdi ta duraan dura namni hundi qe'ee isaa keessatti mana isaa keessatti haqa rabbiin kanneef irratti qe'ee rabbiin kanneef isaa san irratti if eegu haruma dandeessu hundaan feetu ablee bitadhu feetu mancaa bitadhu feetu qawwee bitadhu kun haqa sibiila mana kaayyachuun haqa if eegu akka rabbiin beekamu waa'ee abiy boodarra irraa dubbadha waa'ee waltajjii adaamaa irratti walii qabsiiseetiin diiteelii waa'ee isaa akka gaariitti irraa dubbadha jechuudha soo kanaaf obbolowwan keenya wallaggaa isin wajji jirra sagalee isinii taana isinilleen warreen asirra jirtan hundi haa sagalee haa taanuuf haa birmannuuf haga dandeessan ummata keenya rakkoo bu'uurarraa furuudhaaf ta duraan dura of qopheessuu qabdi oromoon waa lama of qopheessuu qabdi warra isaaniif qopheessuu qabdi yoo qabban harkaa didi abiy fal'aanaan oowwasaniidhaan if qopheessuu qabdi oromoon dandeenyaan korojoodhaan darbu yoo korojoon hin taatu jaan namuu qophaa'u if eegu biiti kara deemtu eenyu beeka so kanaaf namuu waan qabdan hara'ee lama qabu takka gurguratee waa bitachuu mana kaayachuu qaba amma hatattamatti wanni baatii 3-4 keessatti qabsoo waggaa 50 deemtee dhufte arra baatii 2-3 keessatti maal godhuu dandeenya what is our short term plan what is our long term plan jennee lafa kaayachuu qabna our shortiin harkara nu jirtu amma mootummaa kana osoo inni jaalanne funya qurqurin yoo fedhe korojoodhaan darbu lakki ani korojoon barbaadu isin culullee hantuu ta'anii yoo kaja'u taate ummanni if qopheessu ummanni keenya hidhatu qaba if eegu qaba waan dandahuun duutee booyuu dura if qopheessu qabda jechuudha garuu immoo sababa amma waan deemaa jiru kanaaf mootummaan jeeqamuudhaan galgalaa ganama jeequmsi waan keessa dhalatee jiruuf isaan by any means waan kana gufuutti ta'uudhaaf attention filmaata irraa kaastee waan biraa akka ati yaaddu waan biraa akka ati dubbattu ati ganama galgala shororkoytee galgala ganama qawwee qofa akka yaaddee wanni gootu qofa kana sii godhaa jira garuu kana jechuun kiyya maal jechuu qawwee hin qabannu jechuu miti qawwee qabachuu qabna qawwees qabannee filmaatas lamaa wal cinaa ofu qabdi oromoon waan tokko qofa irratti if dagachuu hin qabnu filmaata qofa irrattis if dagachuu hin qaban filmaataa fi ibiddaanis lamaanuu itti qophaa'uu qabna karaan isa baasu kana dandahan fedhu filmaata duratti filmaata san duratti fedhu warraaqsi ummataa itti gajjigee abiyyi nurraa ka'e jechuudhaan lakki yoo sun kan ta'u jaan hin ka'u haga dhumaatiin fixadhawoo kaja'u taate san akkuma gaadaa fi funyaan qabanii baasan isallee qabanii darban jechuudha soo kanaaf ummanni keenya if eeguun hayyama nama tokkorraa isin barbaachisu waa bitattee mana kaayyachuun maatii ta'e eeggachuun qe'ee kee eeggachuun araddaa kee eeggachuun if eeguun tun hayyama nama tokko isin barbaachisu jechuudha akkasitti if qabachuu qabna if eeggachuu qabna jechuudha soo karaa ajandaa lammaffaa dabarraa kanaafuu waa'ee warra wallaggaa obbolowwan keenya wallaggaa isin wajji jirra sagalee walii taana waliin dhaabbanna soo kanaafuu tooftaadhaan sossoohuu qabna karaa barbaachisu hunda tokko qofa qawwees dheessuu hin qabnu filmaata kanas irra dheessuu hin qabnu lamaanuu nuuf opshina bareeda oromoon lamaan wal cina qabattee deemuu qabdi kan akka short term plan qabattee kan akka long term plan qabattee lamaanuu ifiin eegaa deemuu qabdi yoo jigiin takka dhufte namuu qe'ee fi maatii fi eeggate jechuudha
akkasit deemamuu qaba. Tan talammaffaa ta waa'ee Adaamaa walgahii bilxiginnaan arra godhatee jira waa Adaamatti. Eenyu walgahiin Adaamaa akka keessa beeytoota irraa dhagahaa jirrutti akka nu dhufaa jirtutti dubbeen walgahiin leenjiidha. Leenjiftoota jedhamti. Walgahiin Adaamaa leenjiftootaati. Guyyaa 17 deemti. Walgahiin Adaamaa. Walgahii guyyaa 17 deemtu tana arraan tana warreen irraa hirmaate aangawoota gurguddaa akka warra Somaalee, Oromoo keessa bilxiginnaa keessa hunda keessa jechuudha. So walgahiin tun guyyaa 17 deemti isaan warra amma jiru kana leenjisan warri leenjee khabiraan leenjisa guyyaa 17 walgahii walitti aanee deemaa jechuudha wal leenjisu kaadrummaa. Biitiin harkaa bahaa jirti gaafiin arra dhufaa jirtu. So akka amma duratti Abiyyi kuni jara keenya Abiyyi akka iskiriina irratti akka footoo laallee gizee iskiriina irra haasa'u akka miskiina haasa'u miti. Iskiriina duubatti waltajjii irratti diktaatarii Mallas Caale Abiyyi. Tana adda baafadha namni hundi. Tana hundi keessan baradha. Namni iskiriina bakka iskiriiniin jirretti gizee waltajjii gaggeessan diktaatarummaadhaan Abiyyi caalu Mallas. Eenyu Mallas caalu Abiyyi. Kun anaaf jee jira bilxiginnaan anaaf akka inni nu himetti kun anaaf akka jiruuf jireenyaati anaaf kun akka hilwunna yene yemanor na yematfat hilwunna no jee jira Abiyyi. Hulaatti cufate kaadrotaa fi warra leenjisu hunda amma dura akkas jee jira. Kun jiraachuuf dhabuudha. Kajoo eenyu Abiyyi. So arraan tana gaafii ummanni naannoo Amaaraa gaafatee jira. Gaafii hangawoota adeeppaa keessaa tokko waan gaafate arra Abiyyi isaan miidiyaatti hin dabarsine. Wanni inni gaafate afaan federaalaa afaan shan goona jettanii. Wanni kun akkamitti danda'amaa jedhee gaafate jechuudha. Ka gaafatu eenyu adeeppaa uummata Amaaraa gaafate jechuudha. Akkamitti afaan federaalaa afaan shan ta'a jedhee ka gaafate warra naannoo Amaaraati Abiyyi arraan tana waltajjii irratti. Deebisaan Abiyyi tamaal jettu dhageessanii. Isin waan nuti jennu hunda dhugaa gootanii nuuf fiddanii nuun gaafatinaa. Waan nuti afaan hin jennu. Gartanii? Waan nuti afaan hin jennu hunda dhugaa seetanii nutti hin fidinaa. Nuti haa ummataan jennu malee afaan shantu afaan federaalaa jenna malee jeelaan amma Somaaloonnis ni jiran Oromoonnis ni jiran hundi ni jiran beeka. Garuu yoo dhugaa dubbanne afaan sabaaf sablammoota walii galchu. Afaan akka salphatti walii galuu danda'u afaan Amaaraati. Gartanii afaan inni deebise. Afaan hunda walii galchuu danda'u afaan Amaaraati jeeti arraan tana walgahiin afaan Amaaraatiin gaggeeffamte Adaamatti jechuudha. Qaata afaan keetu tufanii jiran jechuudha. Afaan kee darbanii jiran jechuudha bilxiginnaan. Ta duraan Prosperity Party ja'a bilxiginnaa party ja'a. Afaan hundaan hiikamuun ta'u. Loogoo irra maquma lamaa jira. Tana adda baafadha. Laal wanni arra OMN nattole OMN gaaf tokko party badhaadhinaa je dhiisee jira OMN illee fayyaa argadhaa galatooma. Party badhaadhinaa jedhu dhiisee jira. Because party badhaadhinaa tun tanuma kaadireen soban warra waa dubbisuun beeyne kaadiroota garaa ifiitii jiraattu qofaaf itti soban malee partiin badhaadhina jedhamtu hin jirtu. Partiin isaanii maqaan isaanii bilxiginnaa party Prosperity Party jechuudha uumalam. Bilxiginnaa party Prosperity Party. Malee kana ala afaan Somaalee hin jiru, afaan Oromoo hin jiru, afaan Affaar hin jiru, afaan Gaambeellaa hin jiru, tokkoon hin jiru. Lauma kana jira. Oggaa gabbu'an siin sobuudhaaf paartii badhaadhinaa siin jedhan jechuudha. Kanaafuu ittiin qaanfatina yoo paartii bilxiginnaa jettan rakkoon qabu. Miidiyaanis amma paartii bilxiginnaa jedhee yaamuu eegalee jira. Which is waanuma ta'uu qabullee maal jenna maqaa isaaniiti. Tun ta'ummataan soban jechuudha. So kanaaf afaan federaalaa abbichuun naa godha warri jettan sabbara. Abbichuun afaan federaalaa fiduu osoo hin taane afaan federaalaa fi Oromiyaa jedhan tana daara godhuudha dalagaan isaa. Daara godhu. So kanaaf walgahii isaa arraarraa osoo afaan Amaaraatiin godhatanii bahanii jiran afaan Oromoon dubbatin magaalaa guddoo Oromoon ni qaba jettu irratti paartiin teessan jechuudha. Paartiin isin badhaadhina jettanii garuu isin badhaadhina miti. Afaan Gaambeellaatiin isin qabdu afaan Oromootiin isin qabdu wanta qabdu isin paartii bilxiginnaa jechuudha. Bilxiginnaa ta bilxiginnaa afaan Prosperity Party jechuudha. So kanaaf ammarraa eegalee sabbara afaan federaala ta'uu hin jiru isaan bira. So kanaaf amman tana
oromotiyya jabaadha waan takka moo hawa godhu qabna dheengadda ummanni kun akka warri amma qindaawee duulana filadhaa gaggeessaa jiru kun akkuma isaan harar dhaqanii dirree dhawaa dhaqanii isaan duuba maal godhan gamoo caccabsan qabeenya islaamaatiif qabeenya oromoo keessaa filatanii caccabsan jechuudha. Maaliif ummata jechuuf ummanni akkam baane bakka danda'anitti istaadiyooma dhorkatanii galma godhadhaa ummanni dirree keessa godhachaa jira jechuudha. Akkana cabee bahaa jira jechuudha. Arraan tan agarre baale maali roobe arsii roobe ummanni akkasi bahee jechuudha akka galaanatti miti. Kana ka godhamu kun hundi doorsisaa fi ajjeechaa fi akka ati jeeqamtee biyya tana aangooniin fudhadhaan jenne akkuma Minilik cabsetti ammallee Oromoo cabsuudhaaf qophii gaggeeffamaa jiru jechuudha. Kana arraan tana Wallagga irratti argaa jirru jechuudha. Buna bosona keessatti buna qabsiisaniiti bosona san dhaamsina jedhee warra cawu uummata nagaa rasaasan makkalakaan dhee jechuudha. Nama 59 jenosaayidii gaggeessan obbolawwan keenya Wallagga irratti. Kuni ha godhame waan pilaana godhame itti yaadame akka Oromoon jeeqamtee waan filannoo naasooyne takka mootummaa fi fedhan Abiyyi nurraa hoo akkan jenne command post ta Wallaggaa bakka bira deebisuudhaaf dalagaa jira jechuudha. Abiyyi shira kana dalagaa jira jechuudha. Khalee dheengaddaas akkuma khalee irraa dubbanne እነዚህ ጭልፊቶች አልተቻሉም ቀልባችሁ ወደ ብልጽግና መልሱ ብልጽግና 60 ዓመት ያስተዳድራል ጄ ኑቲ መጅር ኑቲ ዓመት ጃሃተመ ቡልቹ ኸማሊም ቤት ሰኒ የቹ ጋፊንተኝ ዓመት ጃሃተመ ወጋ ጃሃተመ ቡልቹ ኸ አብይ ማሊም ቤት ሶ ኸናፍ ኮማንድ ፖስቲ ብራ ለብሱ ሚቲ ተወለጋቱ ኻሱ ቀብዳ ኦሮሞን ደመይኔ ሰገሌ ተኩማዳን waan kana dura dhaabbachuu qabna waan hedduu nama gaddisiisaa deemaa jira jenosaayidii obbolowwan keenya Wallagga irra deemaa jira kun waan aqana baabbarame waan itti yaadame baaragarraa waan godhamaa jiru jechuudha. So kanaaf akka filmaata kanarra attenshina keenya kaafnuuf kun godhamee jira. Waan kana ibiddatti qabsiise mootummaadha. Mootummaan bosona buna jiru keessatti qabsiiseeti warra dirmatu uummata nagaa fixe jechuudha. Shaneen inni ajjeesee sin jiru. Uummata nagaa 59 fixe. Duguga warra ibidda dhaamsanii jejaan hund amma namni sababa sanii kan khara Gaambeella baqata kan khara Moggi baqata baadiyyaan namni keenya shorarkaa'ee baqachaa jira jechuudha. Waanuma Minilik godhe waanuma Minilik hanga Wallaggaa tana gurgurree fixnu Itoophiyaa feenu jaaruu hin dandeenyu jedhe Minilik. Haayila Sillaaseen hanga warra Wallaggaa magaalaa keessatti uummata dura fannifnee jiilchinutti Itoophiyaa feenu jaaruu hin dandeenyu. Mallasiis akkasumatti Wallaggaa aboo karaan una kana aspaaltii maal isiniin isinif aspaaltii naquuchuun onagi irraa kophee xaraguudha jedhe. Abiyyi waan ni jedhe gadda gaa kun seenaa miti waliin dhageenye jechuudha. Namticha amma hunu akkanatti Oromoo fixaa jiru kana inni nu waan jedhe yooniin achi dhaqe sababa kiyya yoon achi du'e kutaan kiyyaa fi kaan wal fixaa jedhe nama laal akkana gabbu'ee waan gandaa haasawu waa'ee lola amantii haasawu lola kaanii kaan haasawu kun bulchuun danda'u kun rakkoo sarkina sammuu qaba namichi. Abiyyi rakkoo sammuu waan qabuuf bulchuu hin danda'u. Abjuu hamtuun deema abjuun isaa abjuu akaakayyoolee isaanii san guutuuf deemaa jira. Waan Minilik eegalee bakkaan gahuudhaaf deemaa jira Abiyyi. So kanaaf uummanni keenya harumatee heenu waan danda'u namu manatti waa lafa kaayyachuu qaba jechuudha. If eeguu qaba. Haqa if eeguun haqa. Erga duute namni si booyuun bu'aan qabdu. If eeggachuu qabdan jechuudha. So kana ammallee duuba deebi'aan jiru adeemsisaa already mallattoo diktaatarummaa agarsiisaa jira karaa diktaatarummaa deemaa jira jechuudha. Kana osoo hin fagaanne Oromoon hara hundaa walitti dirmachuu qabna. Luboonninis sheekoonninis akka gaafa kaan du'aa'ii gootanii quraana matarra kaayatanii barcuma Muktaar Kadirfaa jalaa fuutan namicha kana akkuma quraana matarra kaayyatanii eebbiftan ammallee quraana matarra kaayadhaati barcuma jalaa fuudha. Barcuma ganamaan jalaa fuudha namicha kana. Biyya karaa biratti oofaa jira Abiyyi. Abiyyi biyya diiguuf deemaa jira. Maaliif yoo waanin ani ja'uun taane yoon abjuun tiyyatuun naan guunne yooni warran an akkasi babbareeffadhee kaalsii Itaaliyaarraa yookaan Jaappaanirraa qarshii meeqa itti gannaqee akkasitti haaromse masaraa akkana bareechitan yoon anis xurree nugusoonni deeman san xurree abbaa gadaati miti xurreen inni irra deemu xurree nugusootaa san yoon akka isaanitti hin deemne du'eetiin argamaa jee jira jechuudha. Duraan addunyaa maal jee sobe Oromoo maal jee sobe nuti
ji'a jaha barcuma irra taa'uun feenuu kottaa nama isin jaalatan nu qanna huno barcuma isin gadhifne je amma suuta khalloon ogaa irraa kaasan khalloon isaa tabraa taatee nutti as bahaa jirti abiyyi khabaatii jahatti biyya san keessa sirna gadaa fakkaatu sirna dimokiraasii Ameerikaa fakkaatu nuuf gadhaaba jennee ifin sobnu jechuudha. So kanaaf arraan tana nuti karuma hundaanuu jabaannee namicha kana dura dhaabbachuu qabna. Barbaachifnaan warraasi akkuma Sudaan daabboo jecha mootummaa Sudaan buqqaasan akkuma naannoota biyya Arabaa hunda ummata diktaatara ofirraa buqqaasan kana ganamaan osoo inni diktaatara hin taane dandeenyu warraa isaan ofirraa buqqaasu yoo haya jee teebilarra taa'ee kana gaan filmaanni bar haanuma taatuufi malee nuti still we have to be smart. If qopheessuu qabna warraaqsaafis if qopheessuu qabna ummanni jigee bahee firraa kaasuu qaba mootummaa kana. Lammaffaa ummanni keenya bitachuu qaba osoo ooleen bulle waan danda'u hunda waan itti ifin eegu waan maatii isaatiin ifin eegu mootummaan addunyaallee sin gaafatu rabbiin illee sin gaafatu if eegi maatii keetiin eegi ja rabbiilleen so if eegu qaba ummanni keenya tana qophaa'ee taa'u qaba. Maaliif namichi kun Minilik afaan Oromoo dubbatu kanu xurursuuf dhufe kun nu balleessuuf dhufe abjuu isaa guuttachuuf arraan tana huno adaamarratti afaan Oromoo maafish jee jira maafish injiru sin jee jira injiru yoo fedhe diktaataran ta'a yoo fedhe isin dhiisa isin yoo isin hin ta'in deema jeeni jira dabballoota wali qabee kaadrota wali qabee galgala ganama isin taati bilchiginaa furadha yoo isin taane huno ulaatee bee isin jee jira amma tuni ta akkana isa gooto ana isinima kuni qaa'iduma nama angoo gizee dhufe machaawuti arrama amma Gaddafiin waggaa 30 akkasi bulche hunda isaanii biitii isaanii arra maalirra jirti takka Libiyaa takka Iraaq kun hundi maalirra jira namni gaafa angoo tanarra taa'e gaafa barcuma kanarra taa'e nama biraata dubbiin hayyuun keenya Profeesar Maraaraan nun jesan itti dhufnee jirra amma namni masaraa Miniliksan ol seene je Profeesar Maraaraan masaraan Miniliksan Oromoodhaaf hin taatuu je maal jennan masaraan Miniliksun takka Oromoo balleessiti ka achi seenu hundi Oromoo fuudhee badaa takka ifiif balleessaa je hunda seenaa wajji lafa kaayee jechuudha Profeesar Maraaraan waan inni jee itti dhufaa jirra argaa jirra takkan argaa jirra jechuudha sini galee so kanaafu amma wanni Oromoon godhuu qabnu tasgabbiidhaan namu waa lama lafa kaayachuu qabna jeeqamnee ifi isaan wal jaaraniiti qawwee hidhatanii karaa adda addaatiin nu keessa nu doorsisuudhaaf galgala ganama waa abdataniit akkana waa wanni godhan jechuudha nuti illee qopheessuu qabna jechuudha kanuma filmaatarraa ijan kaafne kanuma kara horojoo deemaa jirru nullee maatii teenyaa fi ifis eeguudhaaf waa mana kakaayachuun dirqama fardi sunnaa osoo hin taane fardiidha jechuudha so tana jabaadha arra guyyaan sabtiidha haa obboloowwan keenya warri wallagga jirtan isin waliin jirra abshir isin qaama keenya tokko oggaa isin dhiigdan nuti dhiigaa jirra jechuudha asirra oggaa isin dhiigdan nutis dhiigaa jirra karaa barbaachisu hundaan obboloowwan keenya wallagga warra bilaash qotee bulaa miskiina yeroo tanatti hadhumaa jiru ummata nagaati siviili sana jechuudha so kanaaf jenosaayidiin kun nurraa akka dhaabbatu namuu tokkummaadhaan tokko taanee sagalee ta'uuf qabna waliin dhaabbachuu qabna dhaabbachuu qofa osoo hin taane jiruuf jireenyi isaanii waggaa lamaaf command post criminal ta'en command post heerri murteessiniin fedhii nama tokko guutu command post fedhii abiyyi guutu qofan arraan tana obboloowwan keenya hagaaba nuti lola qeerroo gaggeessunus wayyaaniin wajji buqqaasan kan wajjin tokko taanee falmachaa turre arrammoo isaan nu biraa dhiigaa jiran jechuudha isaan nu biraa dhumaa jiran jechuudha so kanaaf isaaniifis sagalee taane command postiin kun akka ka'u tokkummaadhaan lallabuu qabna jechuudha command postiin irraa ka'u qaba wallaggarraa maal ta filmaata haasoyinaa miti ta wallaggaa tana command postiin akka irraa ka'u hundi keenyaa sagalee takkaan wajji dhaabbachuu qabna nu wajji walqixa falmatan gaafa lolo qeerroollee gaafa qeerroon teenya falmatus
akkuma nuti dhumne dhumaa turan jechuudha arra wanni gurra irraa cufannu hin jiru soo kanaaf namichi minilik lammaffaa kun minilik lammaffaa yookaan ihaadig lammaffaa akka maraaraan baanu wallaggarraa command post kaasuu qaba hatattamatti kaasuu qaba shiraxaxee maaliif ummanni akkana bahee abaa'oo fi paabaa'oo fi kaabaa'oo fi simata jechuudhaaf arra nama keenya kana gayaa politikaal bu'aa politikaati jecha ummata keenya miskiina gizee fixan callisuun qabnu maaliree humanitarianii wannummaan nuti sagalee taanuuf wannummaan nuti sagalee walii taanee walii dubbannuuf maaliree yoo kanarra waliin hin dhaabbanne jechuudha soo kanaaf yoo waraan akka isaanii ta'e haafirraa dhorka waraan akka isaanii garuu ummanni keenya kana gayaa dhumuun qabu ayyoon teenya dhumuun qabdu abbooleen teenya dhumuun qaban ijoolleen dargaggoon teenya dhumuun qabdu qotee bulaan keenya dhumuun qabu miskiina baadiyyaa fixaa jiran ummata nagayaa fixaa jiran soo kanaaf arraaftanuma isin jechuuf hin dhufe abshir isin wali jirra isin waliin jirra isin wajji dhaabbanna sagalee walii taana waraana miti kan dhumaa jiru ummata nagayaati jechuudha ummanni keenya kan dhumne tana dura dhaabbannaa minilik lammaffaa yookaan ihaadig lammaffaa kun command post wallaggarraa kaasuu qaba wallaggaa fi gujiille hatattamaan kaasuu qaba oromoon tana sagalee takkaan iyyuu qabna jechuudha